Iraan biyya umrii dheertuu qabdudha. Dur Pershiyaa Faaris jedhamuudhaan waamtu turte. Uummanni garuu Iriyaan yookaan ammoo Iraan ofiin jedhan. Bara 1935 Iraan jedhamuudhaan waamamuu akka barbaadan ifatti waan dhiyeessaniif Iraan jedhamanii waamamuu jalqaban. San dura Pershiyaa jedhamuu ture. Pershiyaanonni ammoo Arabaas miti. Humni ijoo addunyaa jaarraa 19ffaa fi jalqabaa jaarraa 20ffaa kan turte Biriteen fedha boba'aa olaanaa qabdi waan ta'eef Pershiyaa yookaan Iraan keessa osoo barbaadde boba'aan hin dhabamu kan jechuun qorataa isaanii tokko kan boba'aa barbaadu irratti beekumsaa fi ga'umsa qabu bara 19 takka gara Iraan ergan. Mootonni Iraan yeroo san turan Qajar daayinaasitii haa ta'u jedhanii simatan. Qorannoo waggaa 8 fudhateen booda bara 1908tti qorataan Ingiliz sun Iraan keessatti boba'aa iddoon itti argamu adda baasuu danda'e. San booda kaampaaniin Biriteen yookaan ammoo Ingiliz kan boba'aa baasu Anglo Persian Oil Company jedhee of moggaase. Bara 1908tti boba'aa baafachuu jalqabe. Bu'aa argatu irraayis parsantaa 10 hanga 15 qofa Iraaniif kennuudhaan parsantaa 85 hanga 90 ammoo ofiisaatiif fudhachaa ture. Warri Iraan yeroo san bulchaa turan game hedduun dadhabaa waan dhufaniif loltuun isaanii tokko Reezaa Khaan kan jedhamu bara 1921tti fonqolcha irratti godhee Qajar daayinaasitii kuffise. Innis waggaa 4 booda mootii ta'uudhaaf Shaah Reezaa Pahlaavii jedhee of moggaase. Shaah jechuun akka afaan Iraanitti mootii jechuudha. Pahlaaviin ammoo maqaa daayinaasitii yookaan sirna abbaa irraa gara ilmaatti dabru jechuudha. Shaah Reezaa Pahlaavii kun bara 1925 hanga bara 1941tti Parshiyaan yookaan ammoo Iraan biyya jabduu akka taatu hojjechaa ture. Maqaa Iraan ja'uttis bara 1935 kan deebise isa. Anglo Persian Oil Company sunis gara Anglo Iran Oil Companytti jijjiirame. Shaah Reezaa kun akkuma boba'aa Ingilizaa baafattuu itti dhiisisan hariiroo gaarii Jarmanii wajjinis qabaachaa ture. Kun ammoo yeroo waraanni addunyaa lammaffaan itti jalqabamu waan tureef lamaan keessaa gara tokko goruun dirqama isatti ta'e ture. Inni garuu kana gochuu didee Ingilizii fi Raashiyaan osoo Jarman duursitee Iraan irraa hin fudhatin fudhanna jedhanii Iraan weeraranii qabatan. Booda Shaah Reeyaz aangoo fedhuma isaatiin akka gadhiisu godhanii mucaa isaa Shaah Muhammad Raazaa akka aangoo qabatu godhan. Iraan bara 1910 irraa kaasee sirna mootii heeraan bulu yookaan ammoo konstituushinaal moonaarkii waan ijaarteef mootii jalatti paarlaamaa yookaan majalisaa fi muummicha ministeeraa ture. Shaah Muhammad Reezaa osoo bulchaa jiruu sabboonummaan Iraan finiine boba'aa dachii keenyarraa bahu akkamitti Biriteen yookaan ammoo Ingiliz ofii isiitiif itti fayyadamte kan jedhu qabsoon eegale. Sochii kanaanis filannoo bara 1950 takka tureen qabsaa'aan sabboonummaa kana leellisuu Mohammad Mosadiq muummicha ministeeraa ta'ee filame. Filamee guyyaa 8ffaa irratti boba'aa Iraan keessaa Ingiliz baafataa turte hunda gara Iraanitti deebisee naashinaalaayis godhe. Kun ammoo Biriteen aarii fi morka hamaa keessaa akka seenu taasise. Yeroon sun ammoo yeroo gamtaan Sooviyetii fi Ameerikaa walitti gaarreeffannaa yookaan ammoo Cold War keessa turan waan ta'eef Ameerikaanis Mohammad Mosadiq Iraan fuudhee gara garee Sooviyetii lixuu danda'a sodaa jedhuun humni tika Ameerikaatii fi Biriteen fonqolcha mootummaa Mohammad Mosadiq irratti qindeessuudhaan aangoo qabatee ture. Waggaa 2 booda bara 1953tti aangoo irraa fonqolchan. Jidduu bara 1953 hanga bara 1979tti Shaah Muhammad Reezaa aangoo olaanaatti kennuun Ameerikaa fi Biriteen Iraan harkatti galfatanii akka fedha isaaniitti oofaa turan. Boba'aa Biriteen dhabdee turtes fonqolchaan booda deebifachuun cinaa Iraaniif cinaa hafe ammoo kaampaanii ofiitiif yookaan kaampaanii boba'aa Ameerikaatii fi Ingiliziif addaan qooddachuu jalqaban. Yeroo kana mootummaan Iraan bulchaa ture kan Ameerikaadhaan deeggaramuu fi naanneeffamu ture. Kanaaf Israa'elii wajjinis hariiroo akkaan gaarii fi cimaa ta'e qabaachaa ture. Booda bara 1979 uummanni fincila bara 1973 keessa ture kanaan sirni mootii Shaah Muhammad Reezaa kan Ameerikaan naanneeffamu kufe. Shaah Muhammad Reezaanis aangoo dhiisee gara biyya biraatti baqachuu mudate. Gaafas uummanni Iraan waan hedduudhaaf fincilaa ture. San keessaa sirni ture ergamtuu biyyoota lixaati malee kan faayidaa fi birmadummaa Iraan kabachiisuu miti. Safuu keenya kan seera amantaa Islaamaa irratti hundaa'e cabsee aadaa warra lixaa babal'isee cunqursa hamaadhaa fi dhiittaa mirga barootaaf nurratti raawwate kan ja'an isaan ijoodha. Mormii gara fincilaatti ce'e kana ammoo barootaaf namoota kakaasaa kan turan keessaa ijoon Rehollaa Mosaavii Khoomeenii yookaan ammoo Rehollaa Khoomeenii jedhama. Inni hayyuu amantii yookaan ammoo fiiqii Shi'aa kan ture yoo ta'u bara 1960moota keessa adeemsa bulchiinsaatii fi siyaasaa Shaah Muhammad Reezaa ifatti mormaa ture.
booda dhiibbaan itti jabaannaan gara Iraaq baqatee gara biyya Faransaayitti baqate. Yeroo Iraaqii fi Faransa keessa tures sagalee mormii waraabaa gara Iraanitti dabarsaa ture. Uummanni Iraanis ergaa isaa dhoksaadhaan caqasaa kan ture yoo ta'u, haala kanaan Ruhollah Khomeini jaalalaa fi kabajaa guddaa uummata biraa argate. Shaah Mohammad Reezaa biyyaa baqatee sirni isaa kufee torbee lamaan booda Ruhollah Khomeini Faransaay irraa gara Iraanitti deebi'an. Uummannis yaa'ee simannaa ho'aa godhee fi akka hoogganaa isaaniitti ilaalanii baruma san Iraan keessatti sirna Shi'aa yookaan ammoo Islaamic Republic ijaaruudhaa fi dhiisuu irratti uummataaf referendamiin dhiyaate. Uummanni parsantaa 98 ol ta'u Iraan Ripaabilika Islaamaa akka taatu sagalee kennan. Kan booda heerri ture jijjiiramee heerri haaraan barraa'ee raggaasifame. Heera kanaanis Ruhollah Khomeini aangoo murteessummaadhumaa yookaan ammoo Supreme Leader akka ta'u caasaan bulchiinsaa hojjetame. Iraan gara Ripaabilika Islaamaa yookaan Ayatullaan gaggeeffamutti ceete. Ayatullah jechuun maqaa gulantaa olaanaa ibsu yoo ta'u, hiikaan isaa ammoo mallattoo Rabbii yookaan ammoo Sign of Allah waan jedhudha. Bara 1979 Ayatullah Ruhollah Khomeini nama aangoo murteessummaadhumaa biyya Iraan of harkaa qabu ta'ee murtee kennuudhaa fi tarkaanfii fudhachiisutti ka'e. Dubartoonni akka hijaaba uffatan, agarsiifni filmii warra lixaatiis akka dhaabbatu, aadaan lixaa kan shari'aa amantaa Islaamaatiin walitti bu'u akka dhabamu, sirna barnootaa keessattis wanti aadaa lixaa leellisuu akka dhaabbatu, biyyoonni lixaa warreen biyya isaanii keessatti boba'aa baafatanii gurgurachaa turan biyya isaanii keessaa akka ba'aniif murtee kana fakkaatu hedduu murteessan. Hariiroo dippiloomaasii Israa'el wajjin qabanis addaan kutan. Beekamtii mootiin duraa Israa'eliif akka biyyaatti kennee ture irraa mulqanii Israa'el weerartuudha malee biyyaa miti jedhan. Saddam Hussein Iraaqii waggaa tokkoon booda bara 1980 Iraan irratti waraana jalqabe. Ameerikaanis hin mormine, biyyoonni lixaa hedduun Saddam Hussein deeggaruu eegalan. Saddam Hussein lola irratti keemikaala summaa fayyadamuun dhorkame fayyadamuus injifachuu hin dandeenye. Waggaa 9 booda bara 1989tti Iraanis osoo hin weeraramin, Saddam Husseinis osoo hin moo'in waraanichi dhaabbate. Gaafas Ayatullah Ali Khamenei kan amma waraana Ameerikaa fi Israa'el ajjeefame kun pirezidaantii biyyattii ture. Ayatullah Ruhollah Khomeini bara 1979 hanga 89 biyyattii bulchanii kan boqotan yoo ta'u, Ayatullah amma wareegame yookaan ammoo Ayatullah Ali Khomeini isaan bakka bu'uudhaan bara 1989tti filataman. Iraan sagantaa nukuleera gabbisuu deeggarsa Ameerikaatiin bara mootii Shah Mohammad yookaan immoo Mohammad Reezaa bara 1957 keessa jalqabdee turte. Fincila bara 1979tiin booda waraanni Iraaqii wajjin waan dhufeef xiyyeeffannoon hojiiwwan biraa irra waan tureef beektota nukuleeraa yeroo sanitti waan hin qabneef Ayatullaan guddichi duraa sagantaa nukuleeraa gabbisuu kana irratti hin xiyyeeffanne. Ayatullah Ali Khamenei kan amma ajjeefame kun ammoo Iraan meeshaa waraana nukuleeraa hidhachuu qabdi jedhee waan amanuuf kanaaf sagantaa nukuleeraa gabbisuu duraan dhaabbatee ture deebisee jalqabsiise. Dhoksaanis iddoowwan nukuleeraa itti gabbisan kan biroo ijaaree booda warri lixaa irratti dhaqqaban. Keessattuu Ameerikaa fi Israa'el duuneetti argamna malee Iraan nukuleeraa hidhachuu hin qabdu jedhanii waggootaaf falmaa turan. Ka'umsi lola har'aatis isuma kana. Garuu dhimmi boba'aa fi dinagdee yeroo hunda jiddugala wal dhabdee Ameerikaan biyyoota boba'aa qabanii wajjin gootuun hidhata cimaadha qaba.